ilaal. Garuu akka harargeetti ummata babbareedaa akkanatti oomishuudhaan ta'ee beekamtu galamsu. Nama babbareedaa akkanatti ciiqasaa buqiste akkuma harargeettu. Maayitte? Akkuma harargeettu nama babbareedaa biyyitti oomishtu galamsu wallahi dhiiraa dhalaadha. Faranjii oomishti. Lammaffaan baddeessaa sadaffaan asaboot afuraffaan miicata. Amiroof qaba jettis. Hayyee. Wallahi sinja ummata harifa ummata qashti kana akka daqiiqasaa buqiste biyya hangi maqasii deemu. Eessa baan? Baddeessaa galamso asaboot miicata. Ummata ajaa'ibaa kana daqiiqasaa buqiste wallahi. Gin galamsoo keessaa takkaffaan amiiroodhaan. Hirnalleen ummata babbareedaa qabdii xiqqashanii gaggabaabbata. Takkaffaan galamsoo keessaa amiiroomi bareedaan himi haa. Amiiroo kam? Amiiroo bareedaa galamsoo. Deemasi amiiroon galamsootti gojeedha buleettiitii yaati. Hayatama reefu sumaa deemi amiiroodhaa galamsoo keessaa bareedaan sin nun deemi. Hayama inni dhufa. Aboo warri galamsoo amiiroo kan bar warra ganda qarshalleeti. Amma kuni inni akka galamsootti amma inni macarrasha. Garuu biyya biraa gisee dhaqee moo tokkoffaan? Biyya biratti tokkoffaa galamsootti macarrasha jira bareedina. Waa amiiroo gooti reefun jirre takkaffaan si goone si jee lammaffaan suma yaamee bareedaan isin qabdan utu dura dursoo isuma yaamteen san booda akkoo ennaan akkuu machaaraa sin jennaan galamsoodhaan jette. Hanga machaaratti hin beeku ture. Akkuu. Bareedaan isin qabdan utu malameen baddeen sadaffaa goone. Baddeen faranjii baqa faranjiidha dhugatti. Faranjii akkam? Faranjii gurraatti yoo inni dandeenya baddeedhaan. Bakka. Nama makiinda irraa si bitoobu. Ati ammoo macarrashaa ta'uu dandeessa zammaanu. Baddee fan bar warra makiinda irraa si bitoobu warra qaama qabu. Yaa biroo deemachi daqiifanii dakka booda dadhabee xiyyaa kanaanii. Amma ala babbareeddu.